Maal qofaa kolfita? Haala kootu na ajaa'ibeeti. Akkam. Amma irratti miira addaa siif qabaadheera. Miira tasumaayyuu argee hin beeku. Garuu immoo waadaa yoomiidhaaf gale. Yoomiif? Eeyyeen. Waadaan isaaf gale irraan kan kee miirri siif qabu dogoggora fakkaatiin itti dhagaa. Miiraan isaaf qabu hin beekta. Jechuun akka isan jaallanne. Waan an godhe hunda kanan godhe akka inni fayyuufi. Anis immoo akka nama kaanitti waan inni fayyeef natti toleera. Garuu immoo sana hunda kanatti dhiyaadhe akka inni fayyuufi ajaja kee raawwachuuf malee waan biraatiif miti. Si gammachiisuufi. Kana immoo hin beekta. Naaf gala. Ani garuu miira lama gidduutti muddan. Miiraan sii qabuu fi imaanaan isaaf galee gidduutti muddan. Imaanaa fi jaalala keessaa kamtu caala? Dhuguma garaa kee irratti yaaddee na gaafatte? Eeyyee. Waadaa kan yaadatu sammuudha. Jaalalli immoo kan onneeti. Kanaafuu onnee kee dhaggeeffadhu. Onneen hin dogoggoru. Amma tuun deemee Saamsoon funyaan koo jallisee karaan ittiin hafuura baafadhu dhabee eenyuuf hin akkas ta'e hin jedhan. Wanti fedhe dhufuu deemuu laata? Kan akkas naan jetteef ofishee fi addeetii naan jechuufi. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan eeyyeen. Of jaallattuun si jalaa ta'e miti. Jaalalli bara akkasi. Ofii keetiin haala namaaf akka carraan kenname si godha. Utuu bakka koo buuteetii maal goota? Onnee kun dhaggeeffadha ture. Beektaa, sammuun yeroo hunda ni haasa'a. Yeroo waan sirrii hojjennu nu galateeffata. Yeroo immoo balleessaa hojjennu nu ceephaa. Yaada kennuuf of duuban deebi'u. Onneen garuu yeroo hunda haasa'u. Kanaafuu yeroo dheeraa booda al tokko inni haasa'u dhaggeeffachuun dirqama. Utuu yoomii gaafadhee immoo dura sammuu kee dhaggeeffadhu naan jedha. Ta'uu danda'a. Ani garuu gidduutti daabboo ayyaana qileedhaaf tolfamu. Irraa jalaan abiddinatti irraa labu. Amma giiftiin maal yaaddeeti kan ergaa kana na ergite? Qumaara wayii taphachuu barbaaddeeti jechuudha. Dhimma mataa isaati. Waan barbaade hafitu. Kan bokoo kee afaan adda'u. Ilmi dhiiraa dhukkubsatee malee sodaatee du'e hin jiru. Maallaqi amma sana ga'ullee na darbuu hin qabu. Yoomii dhukkubbii keessaa dhukkubbii ulfaataa maal akka ta'e beektaa? Maalidha? Waan hin dhufne eegu. Akkuma ati eegaa jirtu kanaa jechuudha. Hundumti keessan kan nan hubanne ana akkan jiituu jaalladhuudha. Ishee malee jiraachuu hin danda'u. Ati carra qabeessadha. Laphee qulqulluu qabda. Inumaayyuu harmeen koo maallaan jettiseeti. Jaallatamaa fi jaallataa gidduutti isa jaallatametu carra qabeessa nutti fakkaata. Garuu akkas miti. Isa jaallateetu carra qabeessadha. Akkas naan jetti turte. Maaliif akka isheen akkas naan jettu? Maaliif sitti fakkaata? Maaliif? Sababni isaas yeroo jaallattu madaala waan kamii dhiistee nama jaallattu sanaaf waan dandeessu hundumaa kennita. Eebbi jaallatamaa immoo waan kana hundumaa fudhachuudha. Ani garuu nama kennu qofan ta'e. Si mataan dhabe. Ilaa yoomii jaalalli yaraa miti. Garuu immoo nama kan keenya hin taane jaallachuun aarsaa guddaa nama kaffalchiisa. Jiituun kan koo akkan taane maaliin amantan? Ani shamaradha. Akka shamaree tokkootti ishee deeggaruun immoo natti salphata ture. Garuu immoo seenaa keessan lamaan iyyuu nan beeka. Ati baay'ee isheetti miidhamteetta. Ammam akka ati miidhamte beeka. Mee jiituu argachuuf gatii ati kaffalte sana yaadi.
gatii ati kaffalteef sanaaf immoo deebii isheen siif laattee yaadi. Walumaa galatti na jibbisiista. Siif hin galu. Maraattees fayyitees dhimma keeti. Fayyitees nan argattu maraattees dhimma koo miti. Kosi dhimma dura. Kana hundumaa namni yeroo sirratti yaadu maaliif siif hin galu? Ati ofii keetiif hin yaaddu? Karaa loojikiitiin hundi keessaniyyuu tokko. Garuu maal godha? Loojikiin sababaa fi bu'aa irratti hundaa'a malee waa'ee jaalalaa waan tokko hin beeku. Isa taa'ee ilaaluuf samiin dhiyoodha jedhu mitiire. Isin hundi keessaniyyuu dhuftanii yeroo jiituu dhiisinaan jettan isiniif salphaa ta'uu danda'a. Amma makka ulfaatu kan beeku garuu isa jaalatee argeedha. Anatu beeka. Nan beeka. Anis yeroo tokko dhiisisiin jedhu. Adeemsa keessa garuu shaakalaa yeroo deemtu dhiisuu dandeessa. Nama jibbuudhaaf shaakaluun hin ulfaatu? Nama jibbuuf jettee maaliif yaadda? Ishee jibbuuf otoo hin taane of jaallachuuf jedhii yaadi. Ishee dagachuuf kan yaaddu, ishee jibbuuf otoo hin taane ofii kee jaallachuuf akka ta'etti yaadi. Haa ta'u ka. Mee na yaala. Isa siif wayya. Akkuma isin jedhee yeroo si jalaa fudhata. Garummaa fudhatu. Inumaayyuu yeroo tokkoon yoo dagatte gaarii miti. Ilmi namaa yoo kan gaddu ta'ee gaddee, yoo ba'uu qabatee immoo bu'ee, yoo iyyuu qabatee immoo iyyee of keessaa baasuu qaba. Akkasittidha kan inni fayyaa ta'u. Kanan taane taanaan garuu immoo wantichi waan keessa keetii ba'ee fakkaata malee tasuma hin baanne jechuudha. Sirriitti. Al tokkoon isheen jaalanne al tokkoonis ishee jibbuu hin danda'u. Waanuma hundumaafuu gargaarsa koo yoo barbaadde ani si cinaan jira. Urji. Ooyoo. Galatoom. Dhugaan sin jedha maqaa barattoota hunda keenyaatiin si galateeffachuun barbaadu ulfaata. Maqaa hunda keenyaatiin? Jechuun koo barattoota hunda keenyaaf guyyaa tokko ati akka barsiistu qofa taateen beektu. Akka obboleettii hangafaa akka riyaa nuuf ta'aa turte waan ta'eef hundi keenya si galateeffachuu barbaada. Eenyutu barattoota hundumaayyuu akka bakka buutu si gaafata? Haalli kee gidduu kana baay'ee na ajaa'ibeera. Kan kees kan Saamsoonis. Fuula badii deemurraa fuulli kolkaanis jijjiirame miti. Maarree keessumaa akkamittiin akkati Saamsooniin jijjiiruu dandeessitu baay'ee na ajaa'ibaa ture. Waan si ajaa'ibu dura arrabsoonsa baay'ee mana dabbisaa ture. Amma garuutti bareeda natti fakkaate baay'ee mana bashannansiisa. Amma akkam bararoo tafkiin inni jedhu baay'ee si bashannansiisa. Sittiin fakkaatiin nama jaallattu ikkamsa isaa fi jaalala isa qofa osoo hin taane arrabsoon isaa si yaachisa. Hanga wal yaaduu geessa immoo? Ammoo utuu nan arrabsiin guyyaa 3 yoo ture natti hin tolu. Maal? Dhugaa kooti. Sanarraan immoo ofiin hiiku. Loli jedhaan garaan sammuu qulqulluudha. Amma kana gadoo nama namarratti qabatu miti. Amma reefuun caalaatti sodaadha. Lafaa kee waan na rukutu natti fakkaata. Akka leenca bosonuu argateetti utaalee waan narra bu'uuf jedhu natti fakkaata. Waan sodaatiin Saamsoon akka dur miti bara amma jijjiirameera. Dhugaa jettaa? Ammas si rukutuu fi sitti dheekkamuu danda'a. Garuu immoo sababa malee waan si rukutu natti hin fakkaatu. Booda immoo natti hin fakkaatu waan ansiin jedheef waan tokko gootee akka na reebsistee naan hin jennu. Itti dhiyaachuuf yaalee inni na tuqnaan siif hin hafu. Sumatti tan qabadda. Sitti miira ani keessan jiru. Garuu maaliif na gaafatte? Sababa malee maaliif waa'ee Saamsoon qorachuun si barbaachise? Jechuun beekumsa waliigalaaf jedheen. Beekumsa waliigalaatiif? Eeyyee barattoota mana barnootaa tokkooti miti. Tarii sadarkaa kallattii tokko wal quunnamuu waan dandeenyuuf dursee of eeggannoo gochuuf jedhiiti fudhadhu. Taanaan tole.
Egaa wal dorgommiin ispoortiin hiriyummaa keenyaaf jedhu kunoo amma ifatti eegaleera. Waan hunda dura immoo wal dorgommiin kun bifa kanaan bareedii hiriyummaa keenya cimsuudhaaf haala kanaan bareedii akkanatti qindaa'ee akka sadarkaa kana ga'uuf namoonni deeggarsa keessan nuuf gootan guddaa galatoomaa mi hamilee al tokkoo fi keessanii. Inni biraa immoo guyyaa irraa kana tapha kana iddoo yoomii dhaabbadhe qajeelchuu guyyaaf dhugaa gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Egaa akkuma kana dura isinitti hime akkuma kana dura isin beeksisi sababni qophaa'uu dorgommii kanaa obboleessa keenya yoomiin fayyuusaa sababa godhanneetiin. Mi'aal tokko mata duree wal dorgommii kanaa yaadan. Ispoortiin hiriyummaa keenyaaf. Egaa amma kallattumaan gara tapha keenyatti darbina. Akkuma asirratti argitan immoo jalqabarra kan taphatu jirraa fi gammee jedha. Gammee. Maaltu ta'e? Baga gammadde. Ittaanaa daarekteeraa mana barnootaa ta'uun muudamteetta. Bara aangoo gaarii siifaa ta'u jenneerra. Amma qoostaniitu isinitti nafne. Taa'a. Barattootaaf amma dhumeeka. Akkam akka isaan gootu. Maal balleessaniiti kanatti murtoo akkasii isaan irratti fudhatte? Kana booda inni akka durii sun hin jiru. Barataan mataa gangalchu jiraannaan mooraa kana keessatti seeran itti godha. Maarree hin jennee nuti. Mana barnootaa kana keessatti wantoonni seera mataa isaanii gadhiisan jiru. Isaan kana sirreessuudhaaf immoo dirqama guddaatu narra jira. Barattoonni maqaa masoosiif moggaasuun isaanii waan raajiidha. Hawwi maal akka isaan jedhanii dhageessetta? Kun ifa jira. Adolf Hitler yookaan immoo Idi Amdaadaa jedhuun. Waan barbaadanaa jedhan. Ana biqilaa yoo ta'e hojii kun hojjedha. Barataan mooraa kana keessatti akkam barbaadettaan fandalalee jiraadha jedhu jira taanaan ija kootti haa fidu. Sana booda gatii hojii isaatii akkamitti akkan kennuuf teessanii na laaltu siniyyuu. Tasgabbaa'e maaloo keessummaa re'ee dhufa ishee osoo hin argin mar'a ishee dhaga'u jedhan. Daarektarri afaan isaaniitiin maal akkanaan jedhan beektu? Mana barnootaa kana mana barnootaa godhisiin jedhan. Akkam? Maal jechuudha? Hurjii dhiisi. Mooraan barataan akka barbaadetti keessa fandalalaa oolu kun maal isaatu mana barnootaa fakkaata? Samsoonii fi Gurmuun mooraa mana barnootaa kana goorantoo urtuun jibootaa keessa jirtu fakkeessan. Milkiin mataansaa mana qumaaraa godhe. Laas Veegaas har'a akkasitti beekamte kuniyyuu waan manni qumaaraa akkasii keessa jiru fakkaatu. Hiree fi gammeen immoo waldaa jaalalleewwan itti wal ga'an taasisan. Karaa biraa immoo gurbaan jirraa jedhan sun daree barnootaa keessatti jimaa qama'u malee wanti safee hin jiru. Maal isaatu daree barnootaa fakkaata? Waan hundaafuu amma eessa jiru? Maal? Inumaa sa'aatii laaqanaa isaaniin fayyadaminaa jettamoo? Lakki yeroo na laawul seenu baay'een isaanii mooraa kana keessa hin jiran jedheeni. Wal dorgommii puulii qopheessanii achi jiru. Maal? Qormaataaf hin qophaa'anii? Wal dorgommiin abbaa isaanii haa baduuti taa'anii hin dubbisanii? Ha biqilaa. Ha? Iskooriin anaaf kudhanii. Akkasii 8. Kudhaniidha malee. 8. Si dhukkuba moo? Ijoollee isin maal jettu? Gammee sirrii isaan kudhan. Isaan kudhan ijanatti hin babaasi. Maal taate? Siin 7 ture miti. Achi 8 fi 9 galche. Achi 17 ta'e. 7 qabda ture. Gaafa 7 irraa irreessamu 10 taa'e. Tole isiniif haa ta'u beekaa isarra gortu miti.
Dhiisi amman bo'e. Jirra jabaadhu. Ammayyuu kubbaa shan kafe. Iskooriin meeqadha? Soddoma tokko taate beekna dabale. Biilki, ati immoo nama magalchee hunda deeggartaa? Maarree abbaa magalchee hundumaan deeggaranu. Hirrisi malee? Ida'u qofa fariifattaa? Eessa waan geessisitti fakkaate? Iskooriin 31 ture 25 galchitee amma sanaaf jaala. Yes! Digdama taateetta. Kubbaa kanaan adda baatu. Gammeetu galcha? Hin beektu kaa? Hin galchu. In sodaatte moo? In sodaatte taanaan galchuun dhiisa jedhee. Abooyyoo taphatti taphadhu maal jedha kun? Duroo humna kee ilaali. Iskooriin haatteetta. Qabxiin haateera ijoollee. Jirraa kottos dhaabadhati. Durumayyuu qopheessaa taatee dorgomuun kee sirrii miti. Tole mo'amu kiyyaa amaneera. Hiriyaan keessan kun osoo tanbootatuudhaa fi jimaa qamoo ta'e yoona tokko faa baheera. Otoo taphichi na eegalee mo'a ture. Taa'ee shira xaxurra kana wayyu. Kanarraan ga'a. Mana barnootaa deemna yeroo ga'e. Oo, egaa innis jira ture. Tole, yeroo barnoota boodatti deebina amma gara mana barnootaa deemu. Kaa. Wanti kun hundi kan ta'e sababa jiituutiin. Amma immoo osoo si arginu akka ati dhukkuba isa duraatti deemtu tasumaan barbaannu nuti. Anis yeroo tokko dhiisisiin hin jedhu. Adeemsa keessa garuu shaakalaa yeroo deemtu dhiisuu dandeessa. Har'aa kaasee ittaanaan daayireektara mooraa kanaa anadha. Abbee raajii taaneerra kana booda nuuf dhumate jedhi. Fiiziksii mataan naannessuu irra darbe. Amma immoo ittaanaa daayirektaraa ta'ee dhufe. Callisaa! Kana booda isa akka simbiraa asiifachi barreessitan kana hin dhaabdu. Eenyuyyuu kana booda akka itti fufuu hin danda'u. Kun mana barnootaati. Bari urjiin mataatti sin baatte icciitii keessan isinii dhoksaa turte sun darbeera. Ani qoosaa akkasii hin beeku. Gadi jettanii barattu taanaan gadi jedhaati baradhaa. Maal godhaan jedha? Osoo ilaallu mootummaa barree irratti buluuf jenna. Amma gaafaan hin qaba jedhee haasa'a. Maqaan urjii nama akka isaan dhaama. Amma maal jedhanii nama kana muudan? Callisaa jechuun maal jechuudha? Gurri keessanii yaasamoo? Akka qormaanni dhiyaate too beektanuu inni isin mana puulii irra joortan maali? Isin keessaa eenyutu yaada badaa akkasii fide? Hin dubbattanii? Eenyutu yaada kana isin keessatti fide? Anadha. Tola abboo. Yeroo barnoota jedhan dugda duubatti hiriirta. Yeroo mana qumaaraa jedhan immoo fuulduratti hiriirta? Lakkii kaa qumaaraa miti. Callisi. Maal qabama qumaaratti jabaatte too barnoota keetti jabaatte? Amma dhimmisi waliin na haasofsiisu hin jiru. Boru maatii kee fidi kottu. Dhageessette. Boru maatii fiddeen dhuftu taanaan karra mana barnootaa kanarra akka hin qaxxaamuru.
Anis isa waliin an qopheesse. Maal taatis dhukkubaa? Maarree akkas taanaan atis maatii kee fidda. Ati eenyu waan taateef maatiin fiddu. Maatiin keessan kan mana barnootaatti isin erganiif hin baratu jedhaniiti. Isin akka saree saafaa ganda keessa olii gadi labdu. Lamaan keessan bor maatiin finne taanaan akkan dhufu. Anis waliin jira. Atis moo hiree? Anis wajjinan jira. Anis waliin 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 jira. Maarree akkas taanaan wanbadeetu asitti wal ga'inaan jedhaa. Hundumti keessan wal argan. Akkaataa kanaan immoo waliin itti bu'u. Deemnee asuma hin jiraatu. Dandeemee seetanii kolfatti kaatanii. Akkaataa kanaan waliin itti hin fufnu. Bakka akka biqilaan roobse kana jala waan oolchitaniif guddaa galatooma. Mee inuma al tokko isiniin eebbisa. Balaa isiniin eegne jala Waaqayyo isinaa oolchu. Ameen. Ulee barsiisaa biqilaa jala Waaqayyo isinaa miliqsu. Ameen. Dabalata immoo osoo hin beekin yoo balleessitan Waaqayyo harka barsiistuu urjii jalatti isinaa kuffisu. Ameen. malee gumi isa sanas galchi. Oh, gumi kubbaa isaa magalchiteen qabdiin 13 siin ta'eera. Egaa wal dorgommiin keenya ammas akkuma fufetti jira. Obboleessa kooti jettee gara laafiiniif gurmu. Jedhi galchi. Waan sin ajaa'ibu taphni kun obbolaa lama gidduutti waan adeemsifamaa jiru tasumaan fakkaatu. Lamaan isaanii sirriitti wal qabanii jiru. Inuma eenyu akka injifattu tilmaamuun baay'ee namatti ulfaata. Kanarra milkii akkuma milkii jechuudhaan nama galchu deeggaruu nu wayya. Yes. Hiree yommuu ilaaltu xiyyeeffannoodhaan galchita miti. Kanattu si ajaa'iba isheeyyuu nan fuudha. Inni hawwii kee ta'ee hafa. Biqil. Nusi deemuuf jennaat hin deemtu? Hojiin xumuruu qabu waan hin qabadhe jiruuf isin deema. Ammoo aangoon kan keeti. Bakka kana sirriitti eeguuf sirriitti hojjechuun sirra jiraata. Ani nama hojii koo kabajee sirnaan hojjetudha. Sababa aangoo argadheef miti. Yeroo aangoo kana hin argannes hojii koo akka netoon xumuriin hin baane isinis sirriitti beektu. Kun erga yoo miti. Waa hundaafuu nagaan ta'e. Muudamee guyyaa tokkotti overtime hojjechuu eegale. Sin ajaa'ibu? Ajaa'ibu. Dura ijoollee dhaabbitti si fannisu malee jechaanii ture. Yeroo boqonnaa isaaniitti immoo puulii maal yeroo jedhan eekamaa ture. Ni argita dubbiin kun gara keenyattis dhufuun isaan oolu. Kuni waan hin hafneedha. Waan nuuf hafu sitti fakkaate? Nama ajaa'ibu.
Ana siin hin deema gaa. Anis asiin gara manaa deema. Kana booda ganamaan asitti argamuun dirqama. Lamaaf walakkaatti as hin geenyu taanaan waan hin taane dhufa. Eeyyeen dirqama. Namtichi kun akkasiin ta'u taanaan murtoo jalqabaa sanurraa eegala. Nagaatti. Nagaatti darbe. Gurmuun waan danda'u taphni kun kan keeti. Jedhi jabaadhu. Eenyutu galchuu dadhabe eenyutu immoo galcha. Oh, egaa taphicha ammas lakkuuwwan gidduutti waan addaa uumaa wal morkii addaa uumaa jira. Inni tokko gaafa galchu inni tokkos ni galcha. Inni tokko gaafa dogoggoru inni tokkos ni dogoggora. Ajaa'iba. Oh, iskooriin nama gurmuudhaaf 14 ta'ee jira. Nama kana galchitu injifata. Yoo gurmuun kana galchi qabxiin 29 ta'e taphichi goloobamu jechuudha. Kubbaa kana yoo gumiin galche immoo iskooriin tokkoon nama. Waan ajaa'ibaati. Wal dorgommii akkamii ilaalaa jirra maaloo? Toli, namni walakkaa wal dorgommichaatti injifate adda baafameera. Gumi. Galatuun. Waan ajaa'ibaati. Ispoortiidhaa fi tasgabbii gurmuutiif harka rukutaaf maaloo. Tole kanatti aansuudhaan immoo dorgomtoonni garee sadaffaa ka'aatii iddoo keessan qabadha. Qaalii koo jabaadhu situ injifata. Nanaas isteebar. Yeroo tokko tokkos barreeffachiisuun gaarii dheedhee. Waan sedih mau abjuun si argeen ture. Dhugaamo maalatu nu jedhu? Jalqaba garuu abjuu hiikuu irratti akkamati. Akkas mara miti. Garuu harmeen koo hiikuu hin dandeessi turte. Akka isheen natti himtetti taanaan rakkoon qabu siif hin hiika. Natti himi. Lafa namni itti heddummaatu wayii natti fakkaata bakkichi. Tole. Aniifati immoo isaan gidduu dhaabannee wal falmaa turre. Suutuma suuta too jennu wal falmiin keenya gara lolaatti ce'e. Na arrabsitaa, na tuffataa, waan naan hin jedhin hin qabu. Maal? Anumti moo? Ani sitti nan bifadheere soo. Taa'ee dhaabuu jedhee tana nammati geessuu sitti mi. Garuu waan sedhibu waan walii jennu waan tokko yaadadhamu. Achi wal falmiin keenya ittuma fufee lolli keenyas cimaa deemee booddee yeroo ati ol fuutee kaballaadhaan jim gootee na rukuttu wareeree irra keessaa gahe. Maal? Abjuu dabar. Hiikni isaa maal nama? Dhugaa dubbachuuf dhugummaa isaan beeku. Garuu immoo akka harmeen kun natti himtetti yoo ta'e namni abjuudhaan wal lolee wal jaallataan an jetti turte.
Dhugaamu. Aniifati moo? Rabbi dhugaa godhuun jedha malee maaliin jedha waan biraadhe. Akkasii? Eekaa lola irra jaalala wayyuu. Otuu jennu affeerraa irbaataa sana hin daganne. Hojiitu baay'ee biizii na godhe. Akkuma jennetti kan murtaa'u ta'a. Inumaayyuu bor sagantaa biraa qabdaa? Qaba. Garuu immoo ati na carroomsitee jennaan sagantaa kamiyyuu dhiisee nuuf. Maaloo dhiisi? Hojii na dhiisiste jettee akkanaan komannee booddee immoo. Hojiin kamiyyuu shamarreen abjuun arginaan caalu. Kanaafuu guyyaati jettatti murteessineerra. Tole. Pirootokoolii waan akkamii haa ta'u? Waan baay'ee. Tokko suufii uffachuu qabda. Inumaayyuu immoo suufii jennaan immoo suufii callisee miti. Suufii tooksiidoo uffachuu qabda. Kan biraawo? Inni kan biraan immoo yookaan taaksii raayidiidhaan dhufuun tasuma hin danda'amu. VAT qabachuu qabda. Inumaayyuu lakkoofsi isaa lakkoofsa gabatee 2 ta'uu qaba. Yeroo ati VAT irraa buutu immoo eegdonni kee konkolaataa keessa taa'uu kan qaban. Inumaa konkolaachisaa fi eegdota waliin dhufamu? Maarree callistee kophaa kee dhufuuf moo? Baay'ee koostaa. Maarree si dabar pirootokoolii maal kan naan jedhe gaafatanii duubatti deebi'uun immoo waan hin yaadamnedha. Ila yaada jijjiiruun tasuma hin danda'amu ammayyuu hin xumurre. Kan biraa kana qabda moo? Waa'ee urgooftuu dibattu. Tole, iskooriin amma Saamsoon 52 ta'eera. Dhagaawwan asirra jiran immoo 42dha. Kanaaf injifannoo Saamsoonitiin taphichi goolabameera. Waamuun irratti na eegalle. Isa leedhisi. Saamsoon goos leenca. Silaammoo waan tapkii kanan na mo'amu. Inni irraanfatina dhagaa sadii irratti hafeedha kan inni mo'ame. Kanumaaf jettee of tuulaa turte. Dorgommichi bilisa waan ta'eef malee tuqumaa irratti bilkeenis salphaatti mo'amu ture. Tole egaa akkuma jalqaba osoo dorgommii kana ni galiin beeksisaa turre amma injifattoota 3 qabna. Kanaaf wal dorgommii jalqabaatiif yookiin immoo mo'attoota jalqabaatiif warri filataman immoo 3 gati ta'anii fi namni tokko nuusa walakkaatiif filatama jechuudha. Kanaaf ammas wal dorgommii keenya akkuma tokkotti jira. Akkuma taphicharraa argaa turretti immoo gurmuun yeroo dhagaan tokko hafuudha kan inni injifatame. Kanaafuu inni morkataa jabaadha. Kanaafuu gurmuu fi gammeen garee tokko ta'uun taphatu. Saamsoonii fi gumiin immoo garee tokko ta'uun taphatu. Garee kana lamaan gidduudhaan namni mo'atee tapha sadhumaatiif waliin dorgomuu jechuudha. Garuu amma yeroon deemaa waan jiruuf wal dorgommii kana guyyaa biraatti dabarsina. Baay'ee na boonsiteetta. Lola qofa osoo hin taane puuliin isin injifattee baay'ee na boonsite. Maal jettee waan datti ba'oo kennu? Arrabsoo kana baay'ee ma yaadeen ture. Tokkottaa koo. Lakki. Inni illee na taafu. Kanan jedhu. Erga waliin haasawee eegallee ji'a tokko gunnee bara. Jettee akka warra ulfaanittis guyyaa lakkaa'uu eegalte. Akka warra ulfaa namatti tola. Kana sababeeffannee maaliif irbaata waliin hin nyaannu? Maal? Irbaata? Hin ta'u. Maaliif? Wanti akkasii natti hin tolu. Maaliif? Sababa yoo qabaatte sababa kee dubbadha. Callisaniin ta'u jechuun hin ta'aare? Moo sababa dubartii ta'ee ija jabaadhee si gaafadheefan? Lakki. Wanta akkana natti hin tolu. Irbaata walafeeruu. Wayinii wajjin dhuguu, kaappilaa hosii seenuu. Walumaa galatti roomaantikii wanti jedhamu natti hin tolu. Kan sitti toluu diduuf anaaf jettee waan gootuufi? Mee of ilaaliin jijjiiramne sanuu jijjiirama guddaa.
Maarri. Jijjiiramuun kootiin naannoo irbaata wal lafeeru maal ta'e? Anaaf jettee yoo goote maal rakkoo qaba? Waan biraas hin gaafanne. Tole, itti ayyaada. Maal abbaa kee qofatte? Dur irbaata waliin nyaanna yeroo jedhan shamarrantu didaayu. Itti yaada maal jedhu amma barri jijjiiramee dhiirotatu itti yaada jedha. Har'a waan garaa kee argattee kan waan addaa maaltu ta'e jetteeti. Barnoota qofaan osoo hin taane puuliidhaan isaa gama akka cimaa taatee irratti agarsiistee kan. Ani xiyyeeffannoon koo dorgommicha irra ture. Dubbii gara biraatti micciiriin. Miti kanaaf yeroo kubbaa tokko galchitu iji kee ka'een ishee barbaachaa tureef. Isheenis immoo yeroo kubbaa tokko galchitu yeroon immoo kubbaa tokko dhabu kan ishee lafa utaaltee lafti nan hanqatiin jechaa turte xiyyeeffannoon ishee dorgommicha irra gatii tureefi. Akkas taanaan gaariidha. Ishee boojii ufuu anan godhe hundumtuu naaf milkaa'eera jechuudha. Obboleessa ko gammeenis mo'ateera. Ati qofti waan injifatte sitti hin fakkaatin. Maal atu bakka 9 qubbante gatii firiin hin jirreef qofummaan sitti dhaga'ame yoo ta'e dubbadhu. Eenyu? Ana garmuutu qalbii ijoollee durbaa hatu fedheedhamaa? Dhiisibboo utuu isheen jiraatteeti waan hin jirre uumuuf dhamaata turte. Deeggartoota gidduudhaa waan ishee dhabdeef aarteedha miti. Ani haadha manaa namaan fudhanne. Kanaaf iyyuu maaltu na aarsa? Biyyoo nyaadhu. Dorgommii kaleessaa irratti garuu hireen akka isheen godhachaa turte argiteetta? Eeyyee argeera. Amma maal jedhama gaa gumiidhaaf akka sana godhachuun? Akka isheen goggodhattu ilaalee ani yoo ofitti hin qaana'ee bara. Atis mooteetta bara. Garuu siif jettee immoo yeroo isheen akka kana godhattu hin argine. Anaanis na deeggaraa turte bara. Deeggaruun akka qabu. Sallee dhugaa keeti. Gamme. Taateen kaleessaa sun waan ifa jirudha. Kanaafuu ati maal yaadde? Ofii koo irratti hojjechuu yaadeera. Maal jechuudha? Isa dhiisi. Afaaniin dubbachuun nan barbaachisu. Kana booda hiree fuulduratti nama addaa ta'ee mul'achuudhaaf of jijjiiruun qaba. Ani gumii caalee yoon argame karaa kamiin akka isheen deebitee dhuftu nan amana. Akkas taanaan gaariidha. Anis waan hin danda'u sin gargaara. Galatoom. Hai. Hai. Gammee ko ka'ii deemnee dubbisna. Jedha. Yeroo qo'annaa gaarii isiniif haa ta'u. Ati qormaataaf akka ta'utti sirriitti qo'achiisi. Ati immoo yeroo dorgommii nama ofii akkamittiin deeggaruu akka qaban sirriitti qo'achiisi. Yeroo gaarii qabaadha. Maal jechuu barbaaddeeti? Kaleessa gaafatti gumii deeggaraa turte sirriitti si argiteetti. Tole. Haalaasiif walqixa kennee Baarsaaf siitii waliif galanii hundaafuu Baarsaan naaf yaada. Siitii wiin jedhula. Waan hundaafuu akkasuma naaf wayya. Waan si ajaji maal laaf goote? Nan raawwadha. Yeroo xiqqoo naaf kennu sodaadheen ture. Waan itti milkoofneef hamma kumaara taphattu. Faranja abjuu ishee milkeessuudhaaf jettee asiif achi fiiddu hamma deeggartu. Waan si ajaji utuu raawwatte siif wayya. Isa siif wayya milki. Atuu maal yaadde? Akka giiftii yaaddettee yaadde? Maal waan yaadu sitti fakkaata?
yeroo nama biraa akka kanatti deeggartu waan gammaduusti fakkaatamu. Deeggarsa hiriyummaan deeggaraa ture waan walitti dhiyaannuuf. Ati gurmuu fi gumii keessaa eenyuun deeggarti jettee yaaddee turte. Gurmuu wajjin akka walitti dhiyaanne beekta. Hundaafuu miira koo waan na gaafatteef natti dhaga'ameera. Siiksuu hin dandeenye faa siiksuuf yaalaa turte bara. Jaallatamaa koo si aarsa jedhee yaadne bara. Ifa manaaf godhu. Ifa manaaf godhi kadamma koo. Jedhee amma gara qo'annaa keenyatti deebina. Tole. Maaliif ture akkanatti ariitiidhaan kan nawaamte? Nagumaanii? Maal akkan siin jedhu beeku. Jalqaba irratti dhiifamu siin jechuun barbaada. Wanta nama siin jedhu kun si gammachiisuu dhiisuu danda'a. Garuu nama murteessuu waan hin qabuuf. Maaliif? Anaaf atas biratti dhaabuu qaba. Na dhageesseetta miti. Hiyyinsi dhageera. Waan onneen keessiin jedhe dhiistee, waan sammuun keessiin jedhe filattee taatis. Gammeen onnee koo keessa kanneen jirre mirkaneeffatteettamu. Hiree, yoo jiraate iyyuu guutummaa onnee kee keessa akka jirre nan beeka. Utuu guutummaa onnee kee keessa jiraatee ta'e, anaa mootii lammaffaa gootee onnee keetti nan muuddu turte. Ta'us yeroo gaarii waliin dabarsineerra. Kanaaf iyyuu gabu siinis immoo koomudha. Kanaaf iyyuu murtoon kee sirriidha? Kun al tokko tokko dogoggora keenya amannee fudhachuu hin qabnu. Dogoggorri kamiyyuu dhuma qabaachuu qaba. Dhaabbitti maal akka nu hojjeessu beekta? Dogoggora keenya caalaa dogoggora keenya amannee fudhannee itti fufuu keenya. Garuu wanta nuyi dagachuu dandeessu sitti fakkaata? Akkanatti ulfaatu beeka. Garuu amma hin dandeenye ilaala. Milkaa'e. Ati hoo? Na dagattamtee? Akka na dagattu waadaanaaf gala. Hiree, ati na dagachuuf murteeffattee mana baate. Ani garuu karoora si dagachuu hin qabu. Kanaaf iyyuu sin dagadhu jechuudha. Guyyaa gaarii. Waan itti yaadanaan jettee sana akkam naaf goote? Isa kamii? Isa arbaatu waliin nyaanna jenne ka. Sirumayyuu dagattitta? Hin daganne. Yoo irraanfattee waan biraa na gaafatteef jedhee. Waan tokko qabattee jennaan dhiisuun beektu miti. Waan qabattiin gadhiistu isa jettee kana nama jaallattu argachuuf kan jedhutti naaf jijjiiramu. Tole. Torbee dhufu keessaa guyyaa tokko godhe. Dhugaa? Rakkoon qabu sin egaa. Torban tokko miti ji'a meeqa guutuyyuu si eege miti. Maal taate? Garuu akkam gootee nama akkasitti na jijjiirte. Gaafa nuuf ilaalu baay'ee nufitti raajama. Anuma Saamsooniin jaalallee na qabe. Fakkeenya tokko sitti himu niitiin abbaan manaa ishee baay'ee macha ishee rakkisu tokkotu jiraayu. Waan gootee dhabdee innis dhugaatii isaa dhaabuu didee jireenyi ishee akka jirutti dhiphinaan goolamnaan waan gootu dhabnaan mana xanqaayii deemte. Mana xanqaayii? Mala dhabnaani bara. Achiin xanqaayichi maal jedheen beektaa? Kun bari salphaadha. Nyaara leencaa qofa naaf hidhi kottu jedheen.
Nyaara leencaa? Eeyyeen isheenis re'ee qaltee leenca barbaacha bosona galte. Sana booda re'ee isa qaltee sana fudhattee leenca sanaaf lafa keessee daftee baqatte. Leencichi immoo nyaata isaa argannaan waan bira waan hin barbaanneef ishee dhiisee nyaata isaa nyaate. Sana booda dubartiin kun guyyaa 2-3 afur osoo jettu ji'a 7 guutuu re'ee sooruun madaqsite. Achiin gaaf tokko niitiin kun leenca kanaaf re'ee walakkaa qofa laatteef. Leenca kana waan barsiistee waan irraa hir'isteef suuta jettee deemtee susukkuumuu eegalte. Sana booda suuta jettee nyaara leencaa irraa buqqiste. Achiin fiigdee deemtee mana xanqaayii geessite. Tole. Kunoo nyaara leencaa siif fidee dhufeera jetteen. Xanqaayichi maal jedheen? Yeroo dheeraa booda waan dhufteef ishii dagatee ture. Maalan ittiin godha jedheen. Isheenis ji'a 7 dura abbaan manaan komachaa hin rakkisnaan fala barbaadee si bira dhufee ture. Atis immoo qoricha siin qopheessaa nyaara leencaa fidii kottu naan jettee turte jettee. Xanqaayichi raajamee kun nyaara leencaa tiree jedheen. Isheenis eeyyeen jetteen. Sana booda akkam gootee buqqistee fiddee dhuftee jedheen. Isheenis tokko nambisii waan gootee hundumayyuu itti himte. Sana booda maal akka jedheen beekta? Maal jedhee? Bineensa bosonaa amma kan obsite kan madaqsite ilma namaa fakkeenya waaqayyootiin uumameef akkamitti obsuu dadhabda jedheen. Amma dafiitii mala leencaaf fayyadamte abbaa manaa keetiif fayyadamiitii madaqfadhu jedheen. Fakkeenya ajaa'ibaa. Anis eenyummaa kee kana jijjiiruuf mala dubartiin isheen sun fayyadamtee gadi hin fayyadamne. Kana immoo isheerraan baradhe. Gurmumaan obboleessa keenyaaf gorsi. Akka inni hiree irraa ija isaa kaasatutti naaf. Mee gammee amma maal godhinan jetta? Ani humna hin qabu. Hiree waan hin jaalladhuuf wanti gochuu danda'u tokko yoo jiraate kadhachuudha. Nama jaallataniif jedhanii nama kadhachuun immoo gadaantummaatu hin taane kabajadha. Nan beeka gammee. Hammam akka ati jaallattu sirriitti nan beeka. Akka beektu akka ati natti himtuuf miti kanan si barbaade. Jirraa sitti ergeen ture garuu jijjiirama fiduu hin dandeenye. Ati garuu obboleessa isaa waan taateef yoo itti dheekkamtes yoo gorsites hin dandeessa. Gammee akkuma ati jettu ifannaa koodhaa waan deebi'u miti. Yaalaan ture yeroo meeqa modhiisi jedheen itti meera. Itti meen ture? Maal itti maa turte? Waan hiree wajjin eegalanii ka. Jaalallee namaa wajjin hariiroon eegaliin jedhee yeroo meeqa kanarratti walitti buuneera. Maal? Eegalaniiru moo? Hin beektu moo? Shakkaan ture kun amma reefuun siraa mirkaneeffachaa jira. Gammee beekta jedheen si taasee maaloo gurmuutu natti metti nama biraatti hin himiin adaraa keessiin kadhadhaa. Anis obboleessa koo wajjin wal dhabuu gatiin hin barbaanneef. Tole homaa yaaddeen waan murteessuu qabuuf na gargaara. Galatoomii gammee. Inumaayyuu akkan bare lamaan isaaniiyyuu akkan dhageenye. Maal taate? Akkam jirtu? Jiituu haasofsiisuu barbaade. Maaliif? Iccitii waan ta'eef qofaatti si haasofsiisu? Waan Saamsoon dhoksuun qabu asumatti natti hima. Itti amantaa? Dubbadhu jedhamteen bara. Tole. Meeshaa yeroo darbe naaf kennite sana namni barbaadu waan jiruuf isa akka naaf kennituufi. Meeshaa maalii? Ashiishii. Ashiishicha namni baay'ee waan jaallateef isa naaf kenni jedhee. Kanaafan qofaattiin si barbaada siin jedhee. Dubbii waan balleessite natti fakkaata. Bakkuma isa duraanaaf laattettan si eega. Achitti dhufee fudhadha. Ammaan na subuuf jetta? Lakki soba Saamsoon naamanii sobadha. Utuu daandii dheeraa waliin hin deemin bagan eenyummaa keessa dhugaa isaa bara. Saamsoon naamanii maaloo sobadha. Cufamaan! Oolmaa naaf oolteef utuu hin ta'e waan obboleettii kootiif gooteef malee utuu nasitti biyyees nyaachise gadi tola. Baga utuu daandii dheeraa waliin hin deemin eenyummaa keessa dhugaa isaa bara. Achi kenna. Lammaffaa akka nan hordofu. Sitti meera lammaffaa akka nan hordofu.
Nagaatti.